Yeah, Shaker, Fifine, Bia Oromo, Boleh Bulbula. Halo. Mal silki barreeffama hin deebistu asii durallee ture turutu kasii barreessin ture beektaa? Maali si deebisan ture? Hundaafuu nagirri waaqayyoo fi araarri waaqayyo siif haa baay'atu siin jechuun barbaada. Akkami? Nugaa waaqayyo naa qaba akkami jajjabaattaa nageenyi badhaadha. Maali simallala hin barreessitee seegaa ture beektaa? Maalin deebistee turte? Siman eega amma hainaan jetti osuma sin jedhu hayatillee naan jechuu dinnaa sin jedhee beeyte. Magaa goofta. Dubara kamti dhiiraan haa jettu tuteeyyu. Laa maa rakkoo qaba maali namni yoo baraka tokko niyyaan kiyya si bira jiraatee kan keessaa akka na bira jiru abdiin qabaa beektaa? Aanaan jedhu waan akkanaa. Oh my god. Dubararraan eegamu. Maal rakkoo qamaa yoo naan jette garuu ammaaf hundaaf amman sin jedhee jira beektaa? Koo baga nagaa dhuftee. Akkas baga nagaa na eedee sin jedha hundaaf amma ergameen dhufe. Eessa seerbee? Goddanyaa kee tokko na erge beeyte. Seendhaan? Inni sitti ma rakkoon qabu booda sitti ma dura sii tan addaan baafadheetiin achi booda yoo ati sirra qulqulleeffadhe yoo ati wanni taate dabbootinuu sitti ma inni yoo ammoo ati waa qabaattee yookiin dammootinuu waan akkasitti yaadan qabaanne maal godhaa sitti meetiin hin sallee salphachiisaree borkomintii irratti waan jechuun hin deetta waan ta'eef. Okay, rakkoon qabu nagaafadhu. Akkasii akkami ati abbaa manaa qabdamoo heerumtee jirtamoo akkami? Isa kana dammootinuu waaqayyos erga waan ta'eef dhugaa natti himta. Waaqayyos dhugaa barbaada waan ta'eef dhugaa isaa hin jallisini dhuguma natti himi. Heerumtee jirtamoo ganaa heerumuudhaaf yaada qabdaa yookiin dammootinuu jaalallee qabdamoo ganaa jaalallee baafachuuf yaada qabdaa? Dammootinuu mucaalleen nama jaalala kan kee qabu fakkaata bakka itti toltee jirta. Bimarratti si beekama illee takka si naasee si bilbilee illee tu beekta. Anatti si faaraa? Dhugaa rabbi dongortee fashii si faaraa illee ta'u inni si faaraa miti garuu. An si faaraas ta'u inni si faaraa miti maraafi mucaan kun haaraa yaa har'aan dammootinuu eessannatti dhufee dubbii kana dammootinuu irraa addaan baafadhee irraa hubatuu qabaa jetteetiin hin gatteettee naanaasuufta jennaan ati qalbii takkaan naanaasaan jirtu beektaa? Mucaan beektaa soositti malee aadaan keessa jira beektaa? Dura sin addaan baafadhu kaan. Mucaan Faransaayin jira. Faransaayin. Magaalaa Paaris. Faransaayin magaalaa Paaris. Maqaan isaa yoo sitti himatti fayyada waan kana dura addaan baafadheetiin maqaa FB isaa sitti mammaa maqaa FB isaa sitti yookiin dammootu nu jalaaluu dandeessa beektaa? Bashir mucaan isaa Bashir jedhama. Mucaan nama yoo gara fuulduraatti illee siif ta'uu yoo wajjin bultii jaalattanis yoo dammootu yoo jaalala qabaatte silaa jaalallee qabaatte yoo heerumte silaa carraa isaatti waan gochuu danda'u tokko hin qabu beektaa? Yoo majalaa si fudhate malee giddimaan. Ani heerumnis garuu riyaanum qaba. Garuu gurbichamaan barra yaanuu kan jechaatti. Gurbichaan barta rakkoo miti wal si barsiisuu ni danda'a beektaa yoo mucaan gara fuulduraatti dammootu nuti horatuudhaaf ka ajaa'ibaati mucaan yeroo allaalutti baqqaanee toltii rifeensa isii kana yoo laalu fuula ishee kana yoo laalu maal jedha xiqqoo funnaan kana gabaabbatti malee naan jedhee ture beektaa natti meera waan kan keessillee.
Dhugaa rabbi qosa jiru maal qosadhaan dura waan akkanaatiin anuuf seega sifaraa ta'e waan akkaataa akkamii si wajjin qoosan garaa kan keessa beekan osoo nama dura wal beeku taate si wajjin qoosuu danda'a waan ta'eef. Si gaafadhu gurbichi lafaan haasaa ture? Lafaan haasaa ture? Sifaan haasoo baatiin beeku ani in sodaadhee naan jedhe malee dubbachuun sodaadhee naan jedhee ture. Na ergeeti kana erge jaarsan beekamti jaar nama guddaan kabajanii erganii bar anis akka nama guddaatti dhufeetiin si bir dhufe na kabajee na kabajee si kabajeera baraadis nuti ammoo nama sana dubbisuutiin qabaat nama sana dubbista rakkoon qabu yoo dubbisuu barbaadde garuu ofii jaallee qabaa jechaatiin akkamitti dubbisuu dandeettanii nama sana maal rakkoo qabaa dubbisa rakkoo qabaa ma jaalle qabacha akkamitti dubbistanii yoo ammoo jaalle hanqeetirraa qulqulluu taatee jaalle dhugumaan hin qabne akkasitti dubbadhu. Mucaan namooti nuti simatu wamoyii sirra jaalate malee akkanaan yoo akkan keenyaa sa'u beektaa abjuudhaan mara keessatti arga jedhe. Mucaa isaati ishii Oromiyaadha mucaa Oromiyaati. Akka Oromiyaa ta'e dhaloonni isaa ijoollee baaleeti. Maat dhiifama wifi dha beektaa? Wifi kan keemoo? Wifi kan kooti. Amma mucaan fakkeenya far'a dhufeetiin yoo inni har'uma walitti fideetiin har'uma sammuun keessatti torbaan tokko keessatti waan hunda fudhachuu dandeessa sammuun fin dandeessa nama isin. Maal gochuu dandeessu? Torbaan tokko keessatti waan hunda fudhachuu dandeessa sammuun dandeessan siin jedhe gara hundaaniyyuu. Gaafa jettu? Bakka mucaan si jaalatee jira jaalala dhufaatis. Gurbicha maal goota bartama bakka eeganaa wal barteetiin hin jette maal rakkoo qaamaa? Ana ka? Maa kolfa qabaadhe? Qoosa miti dhugaa rabbi maali namni yeroo waa gaafatu bara wala nama sannaa gaafadhu jechuun bara eegas nama gaafata malee akkana wanni hin ta'u weeta. Atamma amma na jaalatamu na jaalatu ture akkuma ishee annatti tolteetiin dhufeetiin si bilbile. Na jaalatamu na jaalatamu ati. Jechuudhaan akkatti wal dubbisnee beekna. Waa'ee komaatti beeknamu amala koo bakka. Nama dubbisnee waa'ee jaalala nama gaafatu. Ijoollee. Maa rakkoo qabamaa yoo inni ta'e akkam beekama maal jettamee amma yoo kophaa jiraatu ta'e walitti yaawwanni ta'an ofirraa. Walitti maal maa godhamu? Ofirraati cirama yoo na jaalatu maal si fakkaata? Jaalali jaalala ka? Amma kiinas qabaa manas qabaa waan hundaa qaba beektaa amma waan takka waan natti rakkattu hin jirtu. Makiinallee hin qabaa manallee hin qabaa waa baay'ee qaba beektaa amma waan natti rakkattu illee hin jirtu yoo gara maal? Maali? Maal rakkoo qoomaa yoo qarshiin jaalatti yoo qarshiin jiraatu jaalalli jiraata himaa? Kanaafuu sin jaaladhu sin barbaadu jechuu barbaadee jira. Sagaleen kee dhagamaan jiru. Waan akkasitti amma hundaafiyyuu gara jabeetti yoo ishii maaliif jettiin akkana ishiin jettu bakka ishiin jettu dafteetiniin. Piraan kitaateer ta'ee
Qabeenya kasee kanaati goromatti. Piraanki taatee jirta beektaa seenaa. Piraanki taatee jirta siin jedhe gara jabeettoo itti garuu ati ishii. Piraanki taatee? Garaa jabaatta siin jedhe hedduu garaa jabaatta dhugaa rabbii. Laaloo garaan jabatu. Garaan jabatu. Osoo garaa jabaachuu baatte dafteetuma ishinaan jetta garuu ishinaan itti diddeetiin kana hunda na qortaa mirii daqiiqaa meeqa? Jechuudha kun ta'ee jaalala nama sanaa qabdu bara ibsuu dhiistetti ganaatti qabeenya qaba jechuun osoo si geessita. Dabbisu garuu jaalala waan ta'eef kana booda gurgurtee baasuu. Maraafama piraanki taatee jirta beektaa jabeetti tana nayyuu sodachiif teessumas itti deebi'aa miti amma achiifu. Maal jettame atamma maal jettaa mucaa kanatti aarii jira like subscribe godhinaafi jettaa immoo dhiifama godhiifi jettaan. Waan ta'eef barasana. Maal Baay'ee nagaa. mee addaftara jechuun addaftara ka'umsi akkaan kan ammati mucaa kanatti dallaneen jira subscribe hin godhinaafi shares hin godhinaafi jettamuu maal jettammati? Hin godhinaafi jedheera. Bakka kanuma hundarratti aarte jechuudha. Naareera. Akkam muudi mana mas like share subscribe godhaafi mucaa kanuu jajjabeessaa jettaani beektaa uummata kanaan. Ishaaniif jecha akka